barattoota qabxiin tokko faalirra abbaan tokkiin addaan baasuudha booddee siif dawwala. Tole. Barattoonni lamaan keessan dhuftanii? Kottaa seenaa. Kottaa. Amma barattoota homti si yaamneef qabxiin keessan lamaanuu qixa dhufe waan ta'eef qabxii keessa adda isin baasuu fi garuu hirmaannaa daree keessa akka qabu ila magaala kanaa harka illee baasaa ati mootu diimaa furdaan kun harkaan baaftu lukaan baaftu mataan baaftu akka itti sochiin tokkoffaa baate kadhatu garaan qabe hadhaan gaafii kanaan adda isin baafnaa isin lachuu agaan gaafii qopheeffadhee isin yaamuu ala ba'a. Man gaafatuudha. Maas raata boshadis yoo tokko fana amani barreessi anatu si kenna. Namni tokko kottaa seenaa. Yaa amma deemte. Taasir. Ayyubi hangina kan? Ayyubi. Gaafii amma si gaafadhu gaafii hojii galaati. Waan ta'eef seeraan dhageeffadhu. Iyyaarri tokko toonii meeqa baata? 250. Tole ergattee amma gaafii lammataa asitti irraa gaafii lammataallee akka Itoophiyaatitti fiigichaan tokkoffaan eenyu? Duraan Hayileedhaan maqnaniisa. Hayyee argateerta sadaffaan mootu pilaanitii addunyaa kanarraa meeqa? 9. Ganaffaan yoo? Wanti qoratamee ragaa hin jiru. Tole gaafii sadii nu argattee haluma kana itti fufi baay'ee gaarii amma kaalaa keessan naa yaamatu deemu. Lagi tokkoffaas gaafate 250 mettaan. 250. Lammaffaa duraan Hayilee amma qananiisa jettaan. Duraan Hayilee amma qananiisa. Sadaffaan mootu wanti qoratamee ragaa hin jiru. Dafii seenqa. Maaltu si fuurtaree? Akkanumatti. Kee maqaa hambasseemi? Hambasse. Gaafii hojii galaa si gaafadhaa kolbaan na dhageeffadhu. Guyyaan meeqa nyaatta? 250. Kana mulu yaaduu si danda'a. Duraan Hayilee amma qananiisa. Kana mulu ma nyaatta? Wanti qoratamee ragaa hin jiru. Namni hoo korre jikkuma irraa kun jennaan immoo nama gudhumaa jigurracha. Nisi maali? Gatta.